Darabul kullitti waaqayyo bira banti waaqa keessa. Biyiko Yerusaalemi. Lakin dogoggorte karaa nama gabbisa jetti nageessa. Nagaaniif araarri waaqayyo abbaa har'a isiniif haa ta'u. Saba koo jaallatamoo akkam jirtu. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aas immoo yeroo waan nu kenne baay'ee guddisnee galateeffannaa. Har'a kutaa sadaffaa yeroo gidiraa isa guddaa jedhu waliin jalqabna. Egaa yeroo darbe akkuma ilaalle yeroo ol butamu kan jedhu ilaalle. Eenyutu ol butama? Akkamitti ol butama? Yoom isa jedhu akkaataa ol butamuu amantoota yookaan waldaa kiristaanaa kaasnee ilaallee turre. Har'a kutaa torbaffaa irratti kan nuti kaasnu yeroo gidiraa isa guddaati. Yeroon yeroo qoqqoodne ilaalle sana bara kakuu moofaa, bara qulqullummaa jennee bara kakuu moofaa, bara kakuu haaraa keessaa immoo waldaa kiristaanaa irra geenye. Bara waldaa kiristaanaa kana keessatti immoo milikkitoota kaasne jechuudha. Milikkitoota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an, waldaadhaa alatti biyya lafaa irratti ta'an, akkasumas Israa'eliin kan ilaallatu. Israa'el saba dhuunfaa Waaqayyoo waan ta'aniif Waaqayyoo isaanii wajjin kakuu cimaa waan qabuuf waa'ee isaaniillee kaasnee ilaalaa turre. Egaa ol butamuu booddee inni itti fufu edda waldaan ol butamte immideetli barri itti seenamu bara haaraa akka ta'e isinii kaaseera. Barri haaraan itti seenamu kun immoo sabanyaa subaa'ee yookaan torbaatammaaffaa Daani'el. Ulaa kana keessatti egaa waa'ee torbaatammaaffaa Daani'el isin kaasnaa yookaan immoo bara gidiraa isa guddaa isa wangeelli keenya jedhu sana isa ilaalla gaariidha. Kutaa sadaffaa yookaan boqonnaa sadaffaa namni qabadhee jiru bara gidiraa isa guddaa keessa. Daani'el bara gidiraa isa guddaa kana keessaa yeroo kaasu akkas jedha. Daani'el boqonnaan 2 akkasumas boqonnaan 7 boqonnaan 9 waa'ee kanaa haasa'a jechuudha. Waa'ee kanaa haasa'a. Sababiin isaa bara gidiraa isa guddaa kana keessa mootiin mo'uudhaaf jiru wangeelli keenya bineensa galaanaa ba'e isa jedhu yookaan mormituu Kiristoos aantii Kiraayistii akkamittiin akka dhufu, cheenii kamiin qabatee akka dhufu, eenyu keessaa akka ba'u, mootota kam keessaa akka inni dhufu Daani'eliin rifeer godha mul'ata Yohaannis. Daani'eliif mul'ata Yohaannisiin wal bukkee qabneetu ilaalaa deemna jechuudha. Egaa akkaataa namoonni baay'een kakkaahan taanaan namoonni tokko tokko gara jabeenya mootota kaleessaaf jedhanii baay'een isaanii torbaatammaaffaan Daani'el xumurameera. Mooticha Neeroo irratti xumurame anti Kiraayistiin isadha jedhan jiru. Kun walitti dhufu. Anti Kiraayistii isa Yohaannis mul'atan arge ta'uu hin danda'u Neeroo. Sababiin isaa bara Yohaannis keessa mootichi Neeroo yeroo sana du'e. Isa booddee mootii Doomeeshiyaatu ka'e. Traajaan keessadha kan inni Yohaannis ofii isaatii du'e. Mul'anni kun immoo mul'ata gara boodaatti kan inni argeessidha. Isa yeroo sanaa miti jechuudha. Anti Kiraayistii ta'uu hin danda'u. Tarii mormituu Kiristoos ta'uu danda'a. Garuu isa guddaa isa eeggatamaa jiru ani Masiihicha isa jedhee dhufu sana ta'uu hin danda'u. Ammas darbee namoonni baay'een immoo gara jabeenya Hiitileerraa kan ka'e anti Kiraayistiin mormituun Kiristoos suni Hiitileeridha kan jedhan jiru. Hiitileer ta'uu hin danda'u. Hiitileer addunyaa kana tokko godhee hin bushine. Siistama addunyaa kanaa tokko godhee hin bushine. Kanaaf akka namoonni duraan ta'eera kun Gidiraa guddaan darbeera. Sabanyaa subaa'een Daani'el xumurameera jedhan sun likkii miti ganaadha. Torbaatammaaffaa isheen xumuraa ganaadha. Waa'ee kanaa yeroo bira geenyu isiniin ibsa malee. Kanaaf Daani'el akka jedhaga. Daani'el keessumaatti Daani'el boqonnaan 10 waa'ee bineensa gaanfa 10 fi mataa 7 haasa'a. Gaanfi 10 mootota 10 akka ta'e nu gala. Mootota 10 mo'uudhaaf jiran biyya lafaa irratti anti Kiraayistii sana faana jechuudha. Gaanfonni 10 immoo
tulloota isaan irratti mo'an, biyyoota isaan irratti mo'an. Yookaan immoo tokko tokko immoo akka ardiitti fudhatu, ardiilee torban kan jedhutti fudhatu. Kanaaf bineensa mataa torbaaf gaanfa kudhanii kana sirriitti Daani'el nu ibseera jechuudha. Egaa akkaataa Daani'el jedhetti gaanfonni torban mootota torba. Gaanfonni torban sun mootota torban darbanidha. Ani ardiitti fudhadhu gaanfota kana. Namoonni akkas jedhu siniin jedhe malee mootota torbadha. Malee ardiilee torban miti kun. Akka Daani'el jedhetti gaanfonni torban mootota torbadha. Mataan torban mootota torbanidha. Gaanfonni 10 immoo biyyoota 10dha. Big Tenii biyyoota kanaa ka'an. Tarii ka'anii ta'uu danda'a kanan beeknu jajii gochuu dandeenyu. Gaanfonni mataan torba garuu moototadha. Mootota torbanii. Egaa akka jedhe jawwichi mul'ata 12 keessatti seexana isa jedhamudha. Mul'ata 13 irratti immoo mootummaa Roomaati. Daani'el torba bineensa galaana keessaa ba'e. Maalidha bineensi galaana keessaa ba'e? Fakkeenya abjuu Nabukadnezar. Daani'el boqonnaa 2 olaaltan akkeedha. Abjuun Nabukadnezar waa'ee bineensichaa kan dhufa. Suutuma suuta waa'ee isaa nu galaa waan deemuuf. Abjuun Nabukadnezar argee Daani'el hiike sun maali? Nabukadnezar akkas jedhe abjuu kootiin nama guddaan argee mataan isaa warqeedha. Mataan warqee sunii jedhe Daani'el immoo yeroo hiiku Baabiloonii mootii Baabiloon. Achii booda immoo ati guddaadha mataa warqeensidha. Situ baay'ee beekame jedheetu warqee baati. Lammaffaa si booda mootiin ka'u immoo qomni isaa kun siilvariidha yookaan immoo meetiidha. Meetiidha qomni isaa mootichi inni arjuudhaa dhageenye. Inni immoo Meedoonii Faares. Achii booda edda Meedoonii Faares kufanii immoo mudhii isaa irratti immoo bifni kun mudhiin isaa immoo siilvariidha. Mudhiin isaa siilvariidha yookaan immoo biraas siilvarii yookaan meetii isa jennu jechuudha. Meetii isa jennu. Achi dhiifama. Qomni isaa siilvariidha yookaan mootummaa Meedoonii Faares. Mudhiin isaa biraas sibiila diimaa akkasumas miilli isaa ayireniidha sibiila. Kun immoo mootummaa Roomaati. Ilaalaa gahaa. Baabiloon, Meedoonii Faares, mootummaa Giriis, mootummaa Rooma. Achi gajjallaa isaatti olaaltan immoo sibiilaaf suphee walitti dabalamee jedhe. Faana isaa jalatti immoo. Isaan immoo mootummoota lamaan Roomaa fi Istani Roomaan Westani Roomaa. Roomaa Bahar Roomaan dhiyaa adda ba'uu isaaniitiin immoo sibiilaa fi biyyoon akka waliin fudhanne, kiliin akka waliin fudhanne isaanis waliin fudhatan jedhee miti. Kanaaf addaan caccabuu jedhe isaan mootummaa Roomaatti adda cabe. Dhaggeeffadhaa gaama. Amma gaa mootoleen kun nu ifaniiru jechuudha. Bara Baabiloon dura addunyaa kana warri paaworii kan turanii Gibsiidha tokko. Gibsii fi Sooriyaadha. Sooriyaa ishee biyya Israa'eliin boojite jechuudha. Gibsii fi Sooriyaan warri paaworii addunyaa turan Baabiloon dura. Sadaffaan Baabiloontu dhufa. Baabiloon irraa Meedoonii fi Faarestu dhufa. Meedoonii fi Faares irraatii Giriiktu dhufa. Giriik irraa Roomaatu dhufa jaaffaan. Roomaan immoo iddoo lamatti hidhamte Westerniin booda irra cabde. Westerniin kun torbaffaadha. Gaanfonni torban yookaan mataan torban warra kanaa jechuudha. Egaa dhaggeeffadhaa. Amma immoo Daani'el boqonnaa 7 irratti bineensa 4 argee jedhama Daani'el. Bineensa 4 arge. Bineensi kun leenca fakkaata. Koochoo joobiraa 2 qaba. Bineensa leenca fakkaatu sodaachisaadha. Koochoo joobiraa immoo qaba. Mootiidha malee bineensa actually bineensa miti kun. Fakkeenyaan dubbataa jira. Leencummaan isaa mootummaa jabaadha mootummaan kun. Mootummaa warra kaan mo'uudha, warra kaan caccabsuudha. Joobira fakkaata. Koochoo joobiraa qaba, ispiidii qaba. Mootummaan kun ammas mootummaa Baabiloon. Lammaffaa irratti kan arge. Lammaffaa bineensa an argee amaaketa fakkaata. Lafee cinaachaa 3 afaanitti baata.
mootummoota Meedooniif Faares warra ta'anii dhufan kun immoo amaaketa fakkaataa caccabsaadhaan lola jaallata mootummaa Meedooniif Faares kun. Bineensa sadaffaan qeerransa fakkaata. Kochoo allaattii 4 qaba. Bineensi qeerransa fakkaatu dhiiga namaa dhugu kun immoo mootummaa Giriik jechuudha. Kochoo 4 qaban immoo jeneraalota 4 warraa Giriik bulchaa turan Aleksaandar Zagreet jechuudha. Jeneraalota sana agarsiisa. Bineensi afuraffaan bineensi gaanfa 10 qabu naaf jedha. Bineensa gaanfa 10 qabu. Waa'ee isaa na wallaalee jedhanii. Inni bineensa sodaachisaadha. Naasisaadha. Garmalee jabaa ture. Ilkaan sibiila gurguddaa qaba. Gaanfa xixinnaan tokko gidduudhaa quuqee ol bade. Iji akka ija namaa gaanfa kanarra ture. Ilaalaa. Afaan dubbii gurguddaa dubbatu gaanficharra ture. Daani'el waa'ee bineensichaa gaafa gaafatu ergamaan Waaqayyoo waa'ee bara dhumaa itti agarsiise Daani'elitti. Daani'el 7:9-8 jiru gaanfota kana ibse. Gaanfonni 10 mootota akka ta'an gaanfi gidduudhaan ka'u immoo mootummaa isa bara tokkoof bara lamaaf walakkaadhaaf qulqulloota dadhabsiisuudha. Waggaa 3 walakkaa yookaan guyyaa giriraa isa amaa. Guyyaa guyyaadhaan waggaa 1260 yookaan ji'a 42. Ji'a 42. Yookaan immoo bara tokkoof bara lamaa walakkaa jechuun waggaa 3 walakkaa. Waa'ee kanaa sirriitti isin ibsa. Gidiraa inni guddaan kun iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Bara gidiraa isa guddaa iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Barri gidiraa inni guddaan inni tokko bara Masiihiin sobaa sun Masii Kiristoosiin fakkaatee namatti mul'atudha. Dimokiraatawaa ta'e afaan dhadhaa godhe sirna gaarii diriirsee akka waan saba fayyadutti yeroo inni itti mul'atedha. Yeroon sun waggaa 3 walakkaan yeroo 7 iddoo lamatti qoonu. Bineensummaan isaa kan gadi ba'u garuu waggaa 3 walakkaa salumaa boodadha. Waggaa 3 walakkaan edda hafuuf yeroo hafuuf salumaa irratti bakka bineensummaan isaa gadi ba'a jechuudha. Raajiin sobaa siin ka'a jechuudha. 66 yeroo sana hojiirra oola jechuudha. Caccabsuun, nyaachuun, balleessuun, dhiiga dhuguun, kiristaanota ajjeesanii fixuun yeroo sana ta'a jechuudha. Maakrochiipsiin kan jennu kun inni amma haasa'amu kun 66 wajjin kan wal qabatu yeroo sana ta'a jechuudha. Hamma waggaa 3 walakkaatti garuu bineensichi Masiihii fakkaata. Kiristoosiin fakkaata. Bineensichi eessadha? Eenyudha? Bineensa gaafa jennee haasofnu bineensa miti. Isa caakkaatti galchuu miti. Nama akka bineensaa. Nama dhiiga namaa dhugu. Mootii biyya lafaarratti ka'uuf jedhu tokkotu jira. Addunyaa kana kontirool kan godhu tokko jira. Inni bineensa jedhama. Bineensa galaanaa bari. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Mul'ata Yohaannis 17 keessatti waa'een bineensota kanaa eerameera. Bara Daani'el dura mootonni gurguddaan 2 darbaniiru. Isaanis akkuma isin kaase Gibxiif Sooriyaadha. Bara Daani'el keessa immoo mootummaa Baabiloon Meedooniif Faares ture 4 ta'aniiru. Bineensi Yohaannis mul'atan arge sun kan Daani'elitti mul'ate faana wal simata. Kan Yohaannis argee kan Daani'el arge. Mul'ata 13 keessatti waa'ee bineensicha gaanfa 10 dubbata. Mul'ata 17 irratti immoo hiikkasaa lafa kaa'aa jechuudha. Mataan 7 tulloota 7 dubartiin irra teessu jedha. Mataan 7 tulloota 7 dubartittiin irra teessu. Mul'ata Yohaannis keessatti dubartiin iddoo lamatti eeramteetti. Tokko dubartii ishee mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 keessa jirtu. Kan biraan dubartii ishee kunoo mul'ata Yohaannis 17 keessa jirtudha. Garuu lamaanuu dubartii jedha malee tokko miti isaan. Dubartiin isheen mul'ata Yohaannis 12 keessa jirtu suni eenyu yoo jetta? Akka warra Kaatolik Roomaan Maaramiidha jedhan sana miti. Mana waldaa Kaatolik Roomaa keessa biiftuu ofitti marattee dubartiin tokko mucaa baattee mana isaanii keessa dhaabatti kabajamtuudha Maaramiidha jedhu isaan. Dubartittiin eenyu ishee? Seexanni gaafa gara lafaatti gad darbatame iddoo amma jiru sana ganaadha. Seexanni sadarkaan darbatame isinitti hima. Inni tokkoffaan seexanni aksasii duraan urjii ibsitu ture mitiree
Isaas boqonnaan 14 urjii ibsitu ture. Iskee 28 sinaasaa. Kanaaf seexanni worshippii gochaa ture. Ergamoota liidii gochaa ture. Waaqa irratti aboo hangafa ergamummaa qaba ture. Gaafa teessoo isaa ol butatu Waaqayyoon nan qixxaata gaafa jechuu barbaadu Isaayyaas gara lafaatti gadi darbatamte baddu baasayyuu gad darbatamte jedha. Gad darbatamte jedha. Elega seexanni iddoo dur ture hangafa ergamummaa irraa Luusifer inni jedhamaa ture sun iddoo isaatii hojii isaarraa aangoo isaarraa darbatame. Yeroo sana tokko sadaffaa ergamoota Waaqayyoo wajjin darbatame. Urjiilee tokko sadaffaa fudhatee kufe inni jedhu tokko sadaffaa ergamoota Waaqayyoo ababbalee ofitti dabaleetu wal duukaa gad darbataman. Isaan hafuurota xuraa'oo jedhamu. Seexanni tokko duwwaadha. Seexanni baay'een jiru. Seexanni tokkodha. Hangafa hafuurota xuraa'oo isa ta'e jechuudha. Isa fudhatee kufe sana. Waaqan isiniin taasisa jedhe sana. Ergamoonni isaa wajjin kufan immoo baay'eedha. Tokko sadaffaa ergamoota Waaqayyoo ta'u. Kitaabni qulqulluun eerutti. Kanaafi seexanni gaafa darbatame daarektii lafatti hin darbatame. Kan inni darbatame samaayii sadaffaarraa gara lammaffaattiidha. Samaayii sadaffaarraa gara lammaffaarra taa'eetu seexanni hojii isaa lafarratti hojjeta jechuudha. Ergamoonni xuraa'oon kun lafarra jiru. Isaan isaaf ergamu jechuudha. Hafuuronni xuraa'oo warra jedhaman, diimoonii warra jedhaman kun achirraa dhufaniitu biyya lafaa kanarratti hojjetu. Si'ool keessaa balali'anii hojjetu. Lafa keessa illee hin jiru, hidhamanii hin jiru, wantoota baay'eetu jira. Seexanni itti cufamanii taa'ellee hin jiru. Laga Efraaxiis irratti hidhamanii kan jiran jiru. Warri baay'ee hamoo ta'an ammayyuu kan boolla keessa jiran jiru. Kan ba'anii hojjechuu hin dandeenye jiru seexanni. Yoo hafuuronni xuraa'oon soonu. Seexanni garuu aksasii inni qabu amma samaayii lammaffaarra taa'eetu biyya lafaa kanarra seerrata. Sababiin isaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 6 irratti machaa hafuurota amminaa warra bantii waaqaa keessa seerratan jedheera. Bantii waaqaa keessa jiru jechuudha. Iddoo Waaqayyoo ta'uu hin ta'in gajjallaa bantii samaayii lammaffaarra jiru. Boqonnaa 12 Yohaannis keessatti seexanni gara lafaatti darbatama. Ilaala. Kan inni darbatamu immoo yeroo kana jechuudha. Already amma bara waldaa kiristaanaa keessa seexanni ofii isaatii samaayii keessa jira malee lafatti hin darbatamne. Bara gidiraa isa guddaa sana keessa garuu seexanni lafatti darbatama. Seexanni lafatti darbatameetu aantii kiraayistii sana liidii godha jechuudha. Aantii kiraayistii sana akka barbaadetti fayyadama jechuudha. Ijibbaata salumaa geggeessa jechuudha. Waa'ee dubartittii isinii kaasuu kan naqe. Egaa dubartittiin isheen mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 keessa jirtu kuni eenyure? Eenyure? Isheen mucaa deesse jedha. Seexanni immoo mucaa ishee kanaa fi dubartittiitti lola kaase jedha. Mucaan ishee garuu gara samiitti ol sokke jedha. Mucaan ishee inni jedhu sun Yesuus Kiristoosidha. Gaafa mucattii dhabu garuu, gaafa mucaa ishee sana dhabu garuu dubartittiitti lola kaase dhaqe. Jennaan dubartittiin gara lafa onaatti akka isheen baqattuuf kochoonjoo biraa kennameefi. Seexanichis waan akka bishaan ishee duukaa dhangalaase. Lafti garuu ishee gargaare. Bishaan sana dhugee fixee jedha. Jennaan jawwichi sun, jawwee diimaan sun maalirra dhaaba? Ashawwaarra dhaabatee. Dhaggeeffadhaa. Maaramii utuu taateetii seexanni maaramii kophaatti loluu hin dandeenye. Yeroo Yesuus Kiristoos fannoo booddee gara samiitti ol sokke seexanni maaramitti lolan kaafni dhaqqabe. Seexanni maaramii barbaada miti Yesuusiin barbaada malee. Maaloo dhaggeeffadhaa. Seexanni dhimma maaramii qaba miti. Dhimma Yesuus irraa qaba. Yesuusiin dhagaadha. Yesuusiinidha. Hanni mo'uudhaaf duukaa fiigee ture isa ajjeesuudhaaf. Yoo ilaaltan Herodos ijoollee waggaa 2 ajjeesuudhaaf ture. Seexanni Herodos kee taa'ee karoora baase. Yesuusiin yeroo sana ajjeesuudhaaf. Seexanni Yesuusiin barbaada. Kanaaf ijoollee baay'een dhuman Herodos. Seexanni maaramiin barbaada. Kan biraa maaramiin gara lafa onaatti baqattee achi hin jiraanne achi hin turre. Iddoon isheen itti baqattee hin jiru maaramiin. Seexana baqattee wangeela keenya keessaa nu dheeru iddoo tokkotti. Eenyutti lola kaasa ree seexanni?
eenyutu lola kaasaa? Duuka buutota jechuudha. Duuka buutota isaatti lola kaasa. Waldaa kiristaanaa yoo jenne waldaan kiristaanaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 booddee hin jirtu. Samiitti ol baatetti. Already kan nuti haasaa jiru waldaan butamteetti. Amma kanaa soomni gidiraa ta'uu danda'a. Kanaaf waldaan ol butamteetti. Eenyu inni seexanni jibbu? Qomoon Yesuus keessaa dhalate dubartittiin eenyu jettan immoo Israa'el jechuudha. Jawwichi daaretti eenyutu lola kaasachuudhaan Israa'el dubartittiin boqonnaa 12 keessa jirtu. Isheen mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 keessa jirtu dubartittiin garuu eenyu yoo jettan Baabiloon guddittiidha. Baabiloon haadha xuraa'ummaa hundumaa. Egaa Baabiloon kun eenyu? Baabiloon takka baddee dhimamteetti. Daaretti biyya Iraaq biyya Baabiloon ishee durii yoo jenne baay'ee irraa kaachuu dandeenya. Baabiloon isheen xuraa'ummaadhaan machooftu eenyu? Isheen biyya lafaa wallaalchiftu eenyu? Isheen ejjummaa babal'istu eenyu? Isheen biyya lafaa kana seerrattee gara cubbuutti harkistu eenyu? Biyyoota addunyaa keessaa tokko jechuudha. Biyyoota irra jirtu keessaa. Biyya guddaadha. Biyya xuraa'ummaan keessatti babal'ate. Namoonni baay'een kan isaan eeran Roomaan Kaatolikiidha. Sababiin isaa achitti akka gurguddaa hojjetu waan ta'eef. Kiristoosiin mormu waan ta'eef. Masii sobaa sana haala mijeessaa waan jiraniif namoonni quba isaanii baay'een namaa yeroo kana barsiisan gara Roomaan Kaatolikiitti quba qabu. Gara paappaasii isaaniitti keessumaa Pooppi Firaansis amma jirutti quba qabu namoonni. Haa ta'u nuti garuu kana jechuu hin dandeenyu. Kitaabni qulqulluun keenya waan ta'eef. Nuun eerre. Kanaaf akka jechuu yoo baanne iyyuu garuu biyyi tokko hin jirti. Biyyi Baabiloon guddittii jedhamtu biyyi machoofte xuraa'ummaa isheetiin. Ilagaa. Kanaaf Antikiraastiin naannoo sana jiraata. Bineensittiin kun dubartittiin isheen ejjummaadhaan machoofte kun immoo tulloota torbarra teessi jedha. Tulloota torba jechuun mootota biyya torbaa jechuudha. Mootota torbarra teessi jechuudha. Yookaan ardiilee torba ta'uu danda'a kun. Ejjummaadhaan teessi jechuudha. Achi teesseetu nama goyoomsiti jechuudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Egaa tulloonni torban sun akka amma eerree akka duraanitti kaa'ametti Gibs, Sooriyaa, Baabiloon, Meedoonii, Faares, Giriik, Askeelas, Room. Tokko amma jira. Ilaa 5 darbaniiru jedha Yohaannis. 5 darbaniiru biyyoota sana keessaa jedha. Mul'ata 17 keessa 5 darbaniiru. Eenyu faatu darbe? Gibsi darbeera. Sooriyaan dabarteetti. Meedoonii, Faares, Baabiloon, Meedoonii, Faares, Giriik, Roomaan darbaniiru. Roomaan iddoo lamatti qoode westernii easternii torbanuu darbaniiru. Inni 8ffaan bineensi inni 6ffaan ammayyuu jira yeroo sana. Inni 6ffaan ammayyuu jira. Inni 6ffaan ammayyuu jira ni jedhee bara Yohaannis keessa mootiin lafarra jiru mootiin addunyaa kana hogganu Roomaadha. Mootummaa Roomaati. Yeroo sana jira. 7ffaan hin kaane jedhe. Yeroo ka'u immoo yeroo xinnoof ture jedha. 7ffaan immoo western Roomaadha. Irraa citee western Roomaan Roomaa isa tokko kuffisee ka'a. Kanaaf western Roomaan kun immoo ittaanee aangoo qabata jechuudha. Yeroo muraasaaf biyya lafaarra bushan isaan akka warra kaanii baay'een hin turre. Kanaaf yeroo sana badanii inni 8ffaan immoo hin ka'a. Warruma torban kana keessa ture. Isaan keessaa ka'a. Jedha qabuun kana. Antikiraastiin iddoonni qolaa. Warra torban kana keessaa ka'a. Isaan keessaa ba'a. Duras tureera. Ammas hin deebi'an. Namicha ka'a miti. Neerootu ka'a miti fakkeenyaaf. Yookaan Naabugadanaazortu ka'a miti. Fariyoonota ka'a miti. Aleksaandar Zakariyaatu ka'a miti. Garuu sana keessaa ka'u. Siistama isaanii ka'a. Maqaa isaanii fudhattee kaati. Maqaa durii sanaan kaati. Siistama durii sana fudhattee kaati. Hanuma akka neerootu ka'a jechuudha. Mootii akkasiitu biyyattii keessaa ka'a. Isatu antikiraastii ta'a jechuudha. Antikiraastii ta'a. Yookaan bineensicha isaa ani Kiristoos jedhee afaan tolee dhuufsaan ta'a jechuudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Bal'inaan
suuta jennee yoo ilaalle malee waa'een iddoo kanaa baay'eef walxaxaa gurguddaa waan ta'eef tarii nuu galuu dhiisuu danda'a salphaatti. Garuu suuta yeroo barachaa deemnu immoo waa'een bineensota kanaa nuu gala. Bara giraarsa guddaa keessa maaltu ta'a taateewwan gurguddaa jiran waa'ee lakkoofsa 66 sirriitti kaasnee ni ilaalla. Echa bara dhumaa sana keessa ni ilaalla. Museef Eeliyaas immoo Museef Heenooki warri dhugaa baatonni lamaan sun eenyu fa'i bara sana keessa ni ilaalla. Mallatteeffamuu warra 144 ni ilaalla. Wantoota hedduu mul'ata Yohaannis kana qabsiifnee bara giraarsa guddaa kana keessa ilaalla jechuudha. Wangeela keessan Daani'el boqonnaa 7 mul'ata Yohaannis boqonnaa 13-17 sirriitti dubbisaa. Yeroo biraa walitti deebinaa. Nagaa Waaqayyoof araarri isaa ammayyuu isiniif haa ta'u. Eebbifamtaniitu. Daraa qulqullitti Waaqayyo biraa banti Waaqa kee.